jalaa si baase faaruun kan rabbiiti hedduun si gammadeera rabbiin kaleessa kee sana jijjiiree har'a godhe boorkee immoo har'a akkas bareeche kana caalaa si bareeche nama kaatimaa tole duniyaa kanarraa galu rabbi si haa godhu. Islaamummaan amantaa amananii ittiin bulanii irratti du'anidha. Rabbiin nama sana irratti illee si haa taasisu. Jecha laa ilaaha illallah jedhuun ragaa baatee turte rabbii tokko malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti. Akkasuma Nabi Isaan ergamaa rabbiiti. Gabricha rabbiiti itti ragaa baateetta. Ragaa kee kana ragaa haqaati, ragaa dhugaati jedhee rabbiin ragaa siifaa ta'uu, ragaa siifaa ba'u. Wanta ragaa baate kana rabbiin illee ittiin si haa milkeessu. Kaatimaa kee illee rabbiin haa tolchu. Galgala kee galgala ofii toluudha. Islaamummaa irratti dhalatanii ittiin jiraatanii booddee baduunis hin jira waan ta'eef ati immoo irratti dhalattee maatiin irraatii si kaachisanii amma immoo samaatiin irraa si kaachisan rabbiin ofitti si deebisee itti deebiteetta. Galgala kee rabbiin haa tolchu. Hunda caalaa jechi nama dubbadhu kun namoota biraaf fudhatamuu dhabuu danda'a. Faaruun nuti si faarsinu caalaa baga rabbii islaamummaatti si fide ati nama jabduudha ati nama akkasiidha si jennu caalaa namoonni faallaa kee isa isaan si arrabsanitti gammaduu qabda. Wanti si gammachiisuu qabu arraba isaanii ta'uu qabu. Wanti si gammachiisuu qabu, wanti istiqaamaa si kennuu qabu, wanti gadi si dhaabuu qabu arraba obboloonni kee obboloonni amantaa kiristaanummaa hordofan si arrabsan gadi si dhaabuu qaba. Arraba sana akka faaruutti fudhachuu qabda. Yeroo obbolaan kee warri muslimaa warri amantaa islaamummaa hordofan baradhu jedhanii dhufanii si bira dhaabbatanii si barsiisan galatooma. Gaafa isaan si faarsan faaruu kanaan akka hin gowwoomne. Dantaan godhatiin faaruu isaanii watakka waan si fayyadu hin qabu faaruu isaanii. Maaliif na dhaggeeffadhu wanta kana waan isitti dubbadheef namoonni islaamummaan kan muslimootaa miti. Islaamummaati muslimoota ammate malee muslimootatti islaamummaa ammate miti. Islaamummaati muslimoota kana guutuu walitti qabee ammate sadarkaatti godhe. An akka dhuunfaa kootti wanti sirraa barbaadu arraan kanatti hunda keenya caalta sadarkaatiin. Sadarkaa addaa, sadarkaa ajaa'ibaa rabbi sii kenna. Sadarkichis namni tokko yeroo kufrii irraa gama islaamummaatti dhufu badiinni kaleessa dalage kulli irraa dhiqa rabbiin. Haqa namaa yoo ta'e malee haqa namaa abbaasaaf deebisu. Wanti sanaan ala yoo ati kadhatte kadhaan keessii owwaatama. Har'aan kana rabbiin siin qulqulleesse gama islaamummaatti si fide akka inni nuunillee ofiif nu qulqulleessee nu qopheessee akaraa sana warra milkaa'ee duniyaa kanarraati galu nu taasisu du'aayii nu godhe asirratti biti keessaa. Ammas irra deebe wanti sitti himu warroota si faarsan dinqisiifadhu. Warroota si arrabsan dinqisiifadhu. Galateeffadhu. Kana jechuun deebii isaaniif kennii miti. Dur in yaadatta yoo ta'e yeroo komentii faan waa tokko tokko namoonni naannaa arrabsan ani komentii isaanii jala honneen naqee jala kaa'an. Honneen naqee jala kaa'aroo isaan na arrabsan. Maaliif isaan sin jaalladhu na jedhu ani garuu sin jaalladhan jedha. Warra si jaallatu nuti warra muslimoota obbolaa kee dirqama si jaallachuu waan qabnuuf si jaallanan. Siifannee miti kan si jaallannu bar mataa keenyaaf lubbuu keenyaaf jenneeti. Si jaallannee waan nuti sirraa argannu hin qabnu. Rabbi irraa garuu yoo si jaallanne warra rabbiin jaallachuu dhabe kana akka isaan rabbiin jaallataniif isaaniif akkatti nama jaallataniif agarsiisuu qabda. Arrabsamaa, tuffatamaa, sitti roorrifamaa. Aarsaa garaagaraa kaffalaa. Wanta kanarra itti gadi dhaabbattu inni tokkoffaan barnootadha.
barnootadha. Inni tokkoffaan yoo barnoota baratte yoo kitaabota garaagaraa dubbiste islaamummaarra akka ajaa'ibaatti gadi dhaabbatta. Barnoota barachuuf social media sa'aatii tokko sa'aatii lama caalaan fayyadamii hojii ittiin hojjechuuf yoo ta'e fayyadame. Barnoonni social media especially TikTok kanarraa argamu caalaa barnoota karaa Zoomii, karaa Imo, especially barnoonni karaa Zoomiitiin baratamu waan akka malee gaariidha. Isa kana irratti gadi jabaadha. Namoonni kana dura sin dubbisiin hedduu si dubbisuuf ta'a. Obbolawwan kiristaanaa waa hedduu sitti hojjechuuf jiru. Karaa hedduutiin mokoramuuf jiraatta. Dhaggeeffadhaa waan sinitti himaa. Ani mataa kootiin jechuudha. Sababa daawaa kanaa namoota hedduutti shira hedduun irratti shiraa ture. Hatta falfalleen irratti dalagameera irratti. Wallaahi isa dhugaan sin jedha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Waan kun akka inni milkoone kan taasise Rabbidha malee namiti. Ani dandeettii hin qabu. Imaanallee hin qabu. Waa takka hin jiru. Tarii gara laafummaa nan qabu. Tarii sanumaaf yoo ta'e malee waan kana Rabbi narraa tiksee miti. Namoonni karaa hedduun sitti dhufu, karaa garaagaraan sitti dhufu namoota si dubbisee hin beenne, namoota kana dura argaa isaanii dhageettii isaanii hin beenneti bakka garaagaraarraa namoota jijjiboo, namoota biyyi qabdu, namoota amantiin qabdu, namoonni akkasii si dubbisanii wanni si jedhu tokko. Inni biraan yeroo ati laayivii irra teessu namootumti muslimaa yoo ati arraba jecha xiqqoo tokko dogongorte jechi xiqqoo kanaaf akkuma arra si faarsan kana gadi si galagashu. Akkuma arra si faarsan kana gadi si galagashu. Gaafa mana keessaa arrabsamu namni nama aarsa dhugaadha. Isa kana garuu naariinati. Si galee? Fakkeenyaaf sellemteedhaati kaleessa dhufte islaamummaatti. Kanaafas jechuu danda'u namoonni. Sellemteen maal beekti silayyuu? Sellemteedha. Hundi keenya sellemteedha. Abubakar fa'aa Umar fa'aa iddi keenya guutuun keenya sellemteedha. Dhaqee yoo lakkaa'ame Umar fa'aa eenyufaatti dhaqee gala waan ta'eef hundi keenya iyyuu sanuma. Yoo kaan ilaalle karaa tokko. Yoo karaa biraa ilaalle immoo wanti sellemtee jedhamu iyyuu hin jiru. Sababiin isaa ilma namaa Rabbiin islaamummaa irratti uume waan ta'eef amantaa Rabbiin irratti si uume sanarraa maatii irraa si kaachise Rabbiin immoo amma itti si deebise. Eenyudha dhiyoo kana mucaa wanni jiru kana Itoophiyaa jira. Eenyu jedhu yaa Rabbi maqaasaa mucaa Booranadha warra Booranaadha. Eenyuma gama islaamummaa dhufee ani sellemtee yoo hin jedhoodheen erga waa'ee Qur'aanaa waa'ee hadiisaa kana gadi taa'ee ilaalee ani sellemtee iyyuu miti jedheen. Akkamitti sellemtee ta'a? Kaleessa islaamummaa irratti na uume Rabbiin. Maatii kootirraa na kaachisee ittiin deebe bakka. Manan keessaa ba'e ofuma qonna qeetti deebi'e. Kanaafuu mana koo keessatti noo deebi'an akkamitti sellemteedhaan sellemtee miti. Karaa kanas ilaaluun hin danda'ama. Waliigala gaafa faarfamtu caalaa gaafa isaan si waqaran, gaafa isaan si arrabsan, gaafa musliimoonni si arrabsan, gaafa kiristaanonni si arrabsan, gaafa xiqqaan si arrabsu, gaafa guddaan si arrabsu, Rabbiin waan sirraa barbaadu wayii sirraa qaba. Waan sun immoo yeroo booda malee siif hin galu. Waa ulfaataa wayitti sitti mul'isuuf jedhee waan kana si godha. Yeroo sana sirriitti of eeggadhu. Deebii namaa kennu Rabbaa fedhaate. Islaamummaa kee irratti gadi jabaadhu. Salaata kee salaadhu. Du'aa kee godhadhu. Barnoota kee baradhu. Faarfamuu caalaa ammas irra deebe faarfamuu caalaa arrabsamuutti gammadi. Faarfamuu caalaa qeeqamuutti gammadi. Namoota jechoota hin taane siif oolaniif komentii gaarii, yaada gaarii, meesejii gaarii barreessiif. Haadha keef abbaa kee yoo duniyaa kanarra jiru ta'e jabeessi sirriitti. Sirriitti jabeessi jara. Jara sirriitti jabeessi akka malee eenyuun olitti haadha keef abbaa kee jabeeffadhu. Tola isa yeroo kaan isaaniif ooltu caalaa isaaniif oolii Rabbi islaamummaa irra gade si yaa dhaabu. Ani kanuman si jedhaa. Rabbiin waa hunda si dhiiseera. Ammas gara fuulduraa
Rabbiin galgala kee bareechuu si jedha hunda keenya Rabbi galgala keenya bareechuu. Amiin. Anaafis isiniifis jiyoon dogongoree fi dhiifama islaamummaa keessa dogongorro hin jiru. Ahmad Hussein Arbaayitti dogongoree haasaa keessatti jiyoon dogongoree ta'e galatooma. Masih dhiifama jedhin ka Ustaaz Ahmadiin amma ammas gorsaa turanii. Galatooma Ustaaz keenya jazaawallaa khairan. Rabbi gaditti siniin qajeelle siniin tolle jazaawallaa khairan. Baga firii keessan agartan kinoo akkanatti. Masih itu dubbannu Ustaaz Ahmad Hussein. Marinya lama. Ustaz Ahmad Ofishar kana guddi si kenna. Iya. Syekh kenna guddi. Rakon kamu habibi. Iya. Iya, kana kuno. Ahmadu. Ahmadini. Kana kuno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesanu akam jirtan. Nagai mami. Baga jiratan jecha. Masih Masya Allah mabruk baga gammadde baga rabbiin si gammachiise hedduu tokko anillee guyyaa tokko si golole na fakkaate viidiyoo la sirra waraabuu dhabu akkasii Masya Allah hedduu na cufe viidiyoo inu na cufe jaran viidiyoo kiyya inu cufe Mau jechuudha Ustaz. viidiyoo kiyya inu cufe Warra moderaat Ustaaz maaliif fayyaada keessa masii guddisaa buleeni dubbatu. Masih Masya Allah Islaamummaa caalaa wanni rabbiin namaa kennu hin jirtu wanni guddoon tolli guddaan rabbiin nama irratti Islaamummaa namaa kennina wanni sanii olii takka illee hin jirtu baga rabbiin si gammachiisee nama rabbiin waaqa sadiirra nama rabbii tokkocha gabbarutti paartii jabaa paartii rabbiin duniyaa tanarraa qabutti baga rabbiin si makee kennaa fa'atu amma si himuu qabaa sila nu amma warra keessa bubbule kana caalaa dhama islaamummaadhaa kennaa fa'aa warri akka gaaritti dhandhamee laalee itti jiraatee itti gammadee bira jiru wanni islaamummaa caalaa nama gammachiisu hin jiru Masha Allah jabaadhuu dhaamsi ka Ustaaz Ahmad dhaameyyuu warra yeroo hedduu miidiyaa kanarratti si waliin laffaa ture deebii kennaa ture wal caqacaqaa ture ta isaanii sunu dhaamsinu kama isaaniitu numa geetti ani ammoo dhiifama si gaafadhaan illee gaafasan viidiyoo tokkollee taatu sirra waraabee waan biraatti fi biti yeroo san akkaan jabduu turte Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhanii namni amantii biraa keessatti jabaadha gaafa islaamummaatti dhufellee akkasumatti jabaa jedhama warri ammallee gartanii islaamummaa gadi dhaabe warra gaafa kufrii keessa jiru akkaan jabaati Umar gaafa kufrii keessa jiru akkam ture Hamzaan akkam ture Khaalid akkam ture ummata sodaatamu gaafa as deebiillee akkasumatti islaamummaa jabeesse Rasuulli maal jedhee kadhatee Umareeni lamaanii yaa Rabbi islaamummaa tana naa jabeesse Umarii fi Abii Jahl gaafsa namni achitti jajjabaa turan kanaafuu namni gaafa sanachi keessatti jabaa gaafa deebiillee akkasumatti jabaa Sumayyaa Tasfaayeetii fi kennaan fa'aa warra gaaf duraa achitti jabaati gaafa dhufte asitti illee hafuuratti kutuu jirti kunoo Masha Allah atillee nama akkasii sanirraa tokko dura wanni jirtu barnoota kan keetitti jabaadhu barnoota malee wanni marti islaamummaa wanni gadhabattuun barnoota Rasuulaan sallallahu alaihi wasallam rabbiin maal jedhee waqul rabbi zidnii ilma qabeenya naa dabali jabeenya naa dabali waan biraa naa dabali hin jennee beekumsa naa dabali rabbiin kadhuu jedhee beekumsa naa dabali rabbiin kadhu jedhee wanni rabbiin kadhatee ergamaan isaa beekumsa kadhate maali wanni martinu wanni beekumsaan ijaarame tokkolleen wanna hin qabu jabaadhuuti barnootatti jabaadhu barnoota garagaraan kennamutti jabaadhu akkasuma rabbiin islaamummaa keessa fatanaa jira mukkuramu jira rabbiin quraana keessatti jalqabee suura maaliin jalqabe alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna jedhe sa ilmi namaa kun amanne jedhee akkanumatti hafuu yaada osoo mukkuramin suuraa jalqaba uummatanaan eegale mokkorti matanaan eegale waan bira suura ma jalqaba irratti fide alif laam miim jedhe waan biraatti aansine mokkorti itti aanse namni osoo amanee osoo mukkuramin hafaa jedhee akkanumatti san itti aansee dubbate kanaafuu jabaadhuuti inshallah rabbiin irratti gasiyaadhaabu gadhaabannaa rabbiin siyaa kennu amanuuleen nama dhibu waan biraa godhuuleen nama dhibu gadhaabannaa nama dhibaa gadhaabannaa rabbiin siyaa kennu siin jedhaa jabaadhu akkasii inshallah dhaamsi geetanumaa xiqqoo mashguula jira هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته